रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa har'as yeroo ishee eeggatte sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo qabnaa. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf fidan lubaa Mulgeetaa Giraanyi. Akkuma hundumti keessan yaadattan torban darbee lubee Mulgeetaan barsiisa isaanii kutaa tokkoffaa eegaa nuu dhiyeessanii booda kutaa lammaffaa immoo har'atti akka nuu qabatanii dhiyaatan waadaa nuu galanii turani. Akkuma waadaa nuu galan har'a kutaa lammaffaa barumsa isaanii isa torban darbeetti kan fufu nuuf qabatanii dhiyaataniiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana Roobsa Makkootii faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyootti ceena. Uumaa keessa taa'anii gargaarsaaf gara keetti yennaa iyya isaaniif deebilaattee inaafaan teessoo keerraa kaatee Reekee jabaan Waaqa Israa'eliin furtee kakuu isaanii galtee xumuraan ni laattee. Waaqayyoo Waaqa abboota keenyaa, Waaqayyoo Waatarras Waaqa keenyaa, Waaqayyoo ija keenya kaasnee harjaa nyaannaa harjaa kannaa tasgabbiin qabnu haa baraaramnu sinaa baraaramnu haa baraaramnu sinaa baraaramnu. Lafarraa harkifamee garaanu dhukkubsee gidiiraan nurratti wal furee humna keenya harcaasee furmaata goonee jireenya keenyaaf godaanu haa baraaramnu sinaa baraaramnu haa baraaramnu sinaa baraaramnu. Jaallatamoo amantoota gooftaatti kan jaallatamtan sagalee kanas bakka garaa garaa teessanii kan dhageessan hundumtuu torban darbee sagalee Waaqayyoo macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee hamma 11tti dabalee immoo lakkoofsa 17 irraa kan jiru walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Sagalee Waaqayyoo kana keessaas sabni Waaqayyoo biyya abdii Waaqayyoo isaaniif kenne ce'uutti yeroo dhiyaatan galuutti yeroo dhiyaatan danqaa ta'e fuula isaanii dura kan ture bishaan galaana Yordaanos
utuu isaaniin ce'in fuuldura abdii waaqayyo isaaniif kennee sagalee waaqayyo isaanitti dubbataa ture walii wajjin ilaalleerra. Yeroo achi ga'uudhaaf isaan bishaanichatti dhiyaatan yookaan galaana sanatti dhiyaatanis waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti hin hojjeta garuu isin har'a of qopheessaa har'a of qulqulleessaa jedhee namni waaqayyo Iyyaasuun sagalee waaqayyo irraa fudhatee sabichatti akka hin himee argina. Kanas walii wajjin ilaallee turre. Haa ta'u malee jireenya keenyattis finnee jireenya guyyaa har'aa biyya lafaarratti qabnu sabni hundumtuu biyya lafaarra kan jiraatu haala siyaasaan haala dinagdeen haala garaagaraatiin kan inni keessa jirus waliin ilaalleetu har'a abdii waaqayyo fuula keenya dura kaa'ee jiru kakuu waaqayyo fuula keenya dura kaa'ee jirutti ce'uudhaaf maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama kan jedhu qabxii sadii waliin ilaallaa jedheen ture. Qabxii kana keessaa guyyaa har'aa kan walii wajjin ilaallu qabxii isa tokkoffaadha. Qabxiin kunis akka kanatti aanee jirutti ta'a. Inni tokkoffaan amanamummaadha. Wal amanuu waaqayyoon isa amanuu. Akkuma silaa kutaa dubbifanne keessatti argine Iyyaasuun gaafa waaqayyo isa waame waaqayyo irratti of amane. Waaqayyoon amanate. Waaqayyo irratti of gate. Akkasuma immoo isa Iyyaasuun dubbate sana sabni sun callisee dubbii laayyootti ni ilaalle. Jecha Iyyaasuu sana dhaga'ee sabni sun jecha Iyyaasuu irratti amanamummaa qabaate. Jalqaba yoo Iyyaasuu geggeessaa isaa nama leeffanne ta'e illee yoo shakkeera ta'e illee tarii Musee wayyinnaa laata isa darbe isa du'e sana utuu hin duune ta'e jedhee karaa isaatti sabni sun yaadeera yoo ta'e illee gaafa Iyyaasuun mul'ata qulqullaa'aa qabatee isaanitti ba'u ergaa qulqullaa'aa qabatee isaanitti ba'u toora hojiif itti gaafatamu hojii tooraan baasee qulqulleessee yeroonni isaaniif hiruu jalqabu sabni kun jecha Iyyaasuu irratti amanamummaa qabaate. Kana jechuun Iyyaasuutiif illee amanamuu jalqabe jechuudha sabni Israa'el. Sababii amanamummaan kun isaan gidduutti mul'ateef dinqiin waaqayyoos isaan gidduutti raawwatameeti argina. Egaa wanti Iyyaasuun isaanitti dubbate kun keessa isaaniitti abdii fuula isaanii dura jiru sana isa silayyuu waaqayyo isaaniif kakateetti deemaa jiran sana cimsee keessa isaaniitti waan isaaniif jabeesseef. Waaqayyos immoo Iyyaasuu wajjin ta'uu isaa mirkaneessee waan dubbate sabicha durattis akkuma Musee wajjin ture Iyyaasuu wajjin ta'uu isaas waan mirkaneesseef. Sabni kun amantii isaa waaqayyo irrattis Iyyaasuu irrattis gate jechuudha. Akkuma Iyyaasuun of qopheessaa jedhetti meen sabni kun hin mamne of qopheesse. Of qopheessuu duwwaa immoo miti wanti sabichi jedhee deebii kenneef Iyyaasuudhaaf gara jalqabaatti ennaa ilaalle gara boqonnaa tokko kaasnee jireenya Iyyaasuuf saba kana gidduu ture ennaa ilaalle. Sabichi akkas jedhe akkuma waan ati nu abboomte hundumaan goona lafatti dhaqaa nuun jette hundumaas lafatti nu ergite hundumaas hin dhaqna. Akkuma Musee dhaga'aa turre seenis immoo si dhageenya jedhaniiti Iyyaasuudhaaf waadaa seenan. Kun amanamummaa irraa ka'a. Amanamummaa namni wal amanee jennaan inni dura bu'ee geggeessu tokko isa geggeessaa kana itti kenne waaqayyoof amanamee isa geggeessaa kana itti kenne abbaa geggeessaa sanaatiif amanamee saba kanatti wanta qulqullaa'aa qabatee gadi ba'ee yoo itti dubbate saba kanaaf wanta galuu danda'u wanta ifuu danda'u wanta hubatamuu danda'u ibsee yoo itti hime sabni inni geggeessu isa amanuu jalqaba isa hubachuu jalqaba isa dhaga'uu jalqaba. Sabni kun erga isa dhaga'ee booddee immoo wanta inni itti musana fudhatee hojiitti hiikuu jalqaba. Kanaafidha sabni Israa'el shakkii tokko malee yommuun kottaa sagalee waaqayyoo dhagaa as dhiyaadhaati dubbii waaqayyoo gooftaa keessanii dhagaa yeroo inni jedhe dhaga'uu jalqaban. Amma isin yommuu luboonni isin dura bu'anii adeeman isin immoo isaan dudduuba adeemaa gara isaan isin geggeessanitti deema jedhe yeroo inni itti hime duukaa deemuu jalqaban. Wal amanamummaa akkasiitu barbaachisa saba walii wajjin jiraatu keessatti. Amantoota walii wajjin jiraatan keessatti waliin waaqeffatan keessatti amantoonni geggeessota isaanii tajaajiltoota isaanii luboota isaanii irratti amanamummaa qabaachuu turara. Luboonnis tajaajiltoonnis geggeessitoonni waldaa kiristaanaas warra geggeessan saba kana irratti amanamummaa qabaachuu turra jira. Sabni kun nu dhaga'a. Sabni kun sagaleen itti qulqulleessee sirriitti an of eeggadhee isa waaqayyoonatti dhaga'ee itti himeera yoon ta'e sabni kun hin hubata na dhaga'a jedhanii dhaga'anii hubatanii sabicha irratti amanamummaa qabaachuu amantii qabaachuutu barbaachisa.
Waaqayyo isa sabicha irra isaan buuseef akka isaan sabicha geggeessaniif isaan kaaseefis amanamuutu barbaachisa. Yommuu sana wal amanamummaan gidduu namootaatti, gidduu sabichaatti, gidduu amantootaatti yeroo inni hojii hojjetu Waaqayyo immoo dinqii isaa isa hojjechuun irra jiru hojjeta. Sabicha gara inni itti ce'uun irra jirutti ceesisa. Akkuma kana biyya lafaa keessatti haala siyaasaatiin illee warra saba geggeessan callisaniidhuma seera qabataniif humna yookaan immoo ittiin sabicha geggeessuu danda'an humna meeshaaf humna waraanaa qabataniif duwwaatu hin ta'in sagalee irra dhaabbatanii sabicha geggeessan sagalee amanamaa ta'e sagalee amansiisaa ta'e saba kanaaf qabatanii yeroo isaan ba'an sagalee qulqullaa'aa ta'e sabicha kan gara fuulduraatti ceessuuf dinagdee sabichaa kan jijjiiru haala sabichaa siyaasa sabichaa kan fooyyessu kan jijjiiru qaroomina sabichaa haala hawaasummaa sabichaa haala aadaa sabichaa kan fooyyessu kan jijjiiru bifa qabatamaa ta'een wanta keessaanitti mul'ata qabatamaadha jedhanii kaa'an tokko sabichaaf akka liqinfamutti akka hubatamutti fudhatanii yoo ba'an sabni isaan amana. Sabnis erga amantii irratti gatee booddee wanta inni geggeessu sun jedhu gochuutiin gara dinqii Waaqayyo bor biyyicha keessatti raawwatuutti gara ce'umsa haaraatti gara guddina haaraatti gara eebba haaraatti tarkaanfachuun salphaa ta'e argama. Yoo wal amanummaan hin jiru ta'e inni tokko karaa tokko yeroo dubbatu inni tokko immoo karaa biraa dhaggeeffata. Inni tokko waan qajeelaa dubbate inni tokko immoo galagalchee dalga dhaggeeffata. Wal amanteen hin jiru taanaan waliif galuun hin jiru taanaan wal hubachuuf wal dhaga'uun hin jiru taanaan biyya tokko keessa nagaan hin jiru. Mana tokko maatii tokko keessayyuu nagaan jiraachuu hin danda'u. Rakkoon biyya keenya keessatti amma mul'ataa adeemu sabnichi abbaa dhaggeeffatee abbaa dhiisu abbaa amanii abbaa amanuu dhiisu dhabee waan rakkatee fakkaata. Hundumtuu yaada mataa isaatiitti dubbata. Yaada itti dubbatu yaada qabatee ka'e kana yaada sabicha gargaaru yaada ulfina sabichaa boriif eegu yaada eebba biraan saba sana ga'u yaada mul'ata sabichaa boriif mul'ata guddaa taasisu dinagdee isaa hawaasummaa isaa siyaasa isaa akkasuma immoo qaroomina sabichaa jijjiiru gochuu dhiisanii yaada ofiittiin barcumarra of tursan yaada ittiin ofii barcuma qabatan duwwaa godhanii yoo sabichatti dhiyaatan sabni tokko amantii irratti qabaachuu hin danda'u geggeessaa isaa irratti. Dursi uummata ta'uusaa sabicha ta'uusaa beekanii rakkina sabni sun kaleessa keessa ture sana hundumaaf ifaa waan ta'eef rakkinni sun deebi'ee kan dhufneef karaa rakkina sanaa cufaa adeemuutiin haala rakkina uuman hundumtuu wal gargaaree furmaatatti kennuutiin yoo adeemsi jiraate garuu biyya keenya keessatti nagaan guddaan isaa bu'ee sabni keenya gammachuuf nagaadhaan walii wajjin jiraachuu danda'a. Mootummaa nagaas qabaachuu danda'a. Mootummaa jaallatu tokko qabaachuu danda'a. Mootummaa irratti of gatee mootummaa irratti amantaa qabaatee nageggeessittiin jedhu tokko qabaachuu danda'a jechuudha. Egaa yommuu sana ta'u namni akka ollaattis quuqqaa kaleessaatiin inni waldaa kiristaanaa keessatti walii wajjin waaqeffatullee quuqqaa kaleessa haala hawaasummaatiin walii wajjin qabaatuun dabarsee kan wal kennu dabarsee hamaatti du'atti miidhamatti saamichatti kan wal kennu utuu hin ta'in saba rakkina kaleessaa isa wajjin waliin dabarse sana yaadatee bor immoo ulfina jirutti wal ceesisuudhaaf wal tumsu wal gargaaru wal danda'u wal baatu ta'uutu danda'ama jechuudha. Kun wal amanamummaan yookaan wal amanuun yoo saba gidduutti akka sagalee waaqayyootti iddoo qabaatedha. Yommuu sana egaa waaqayyo ulfina isaatiin saba sana gidduutti mul'ata. Irree isaatiin argama. Sabichaafis waan barbaachisutti deebii ta'a waaqayyo jechuudha. Hojii dinqisiisaa gidduutti hojjechuu danda'a. Kanaaf waaqayyo ilmaan namootaa hundumaa keessumaa immoo kan isaa kan ta'an warra isa duukaa bu'aniif isa amanatan walii isaanii gidduutti amanamummaa waliif akka qabaatan akkasuma immoo amanamummaa waaqayyoo irratti qabaatanitti akka jabaataniif saba isaa hundumaa waaqayyo haa gargaaru. Keessumaa saba keenya saba Oromoo garaa walii isaa irratti amantii qabaatu walii isaa irratti amantii qabaatu waliifis amanamu akkasuma immoo waaqayyo isa jiraataa irrattis amantii isaa gatee waaqayyoof amanamee jiraatu saba keenyaaf waaqayyo haa kennu. Egaa torbee dhuftu qabxilee lamaan hafan irratti itti fufnee dubbii waaqayyoo wajjin ilaalla. Waaqayyoos immoo hunduma keenya haa eebbisu. Nagaa isaas nuuf haa kennu. Sifama abdiin jiraaye abdiin jira
sirri waaqa kan du'aa jira godhu kan madaaribuuf galee harka isaa suphee hodhu dhukkuba keefin bo'in gooftaan harka jira hiikisa daawwaa dhugaanisumaa harkisaa si fayyisa sifaamayu abdiin jira abdiin jira abdiin jira sifaamayu abdiin jira sifaamayu abdiin jira si uumeesin dadhabu dinqiin si jiraachisa abdii kee gogee jiisee hidda jitee lachisa miinaan waaqaa si soora ruukee harka isaan guuta kunoodhuma kee miti boreebbat ba'uuf jirta sifaamayu abdiin jira abdiin jira abdiin jira sifaamayu abdiin jira kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo nu hafan keessatti immoo faarfannaa garagaraa isiniif illee jirra akka itti eebbifamtan abdiin qaba. sifaamayu abdiin jira niina butee falmatee firdii qajeelaa laate waaqayyo akna abboota kee si jira uumaa dagattee diina keet lafa raasee dhugaa kee bakkeet baasa mirga kee taa'ee falmuuf danda'a daakoo baasa waaqayyo dhaqoo dikee isarkas jira dhimmi kee hidhannoon sinii kamiin hin deebi'a boojuun kee sifaamayu abdiin jira sifaamayu abdiin jira si jaallata waaqayyo takka sitti abdiin kutu bobaasaa jala galii bubbee hamaan sin butu maddi gammachuu isaa burqaan jireenyaan qorre sif jijjiira seenaa kee si jibbee sirraan gorre sifaamayu abdiin jira ilame
Waaki firrin ninjiru gutuudhuma mannisa hafala farraadisi abdii goradhuu isaa burqa haraasif baasa madda rakkoo keen qorsa abdii jiraataa deestee godaansaan maaliif duuta sifaamaayu abdiin jiraaye ilame 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 sifaamaayu abdiin jiraaye furmaata fooniif lubbuu wangeela harkatti baatte bakkee keessa maajoortaa hiikaafala walaalte kaakuu arjaasteen deemiin baqattee rakkoof dhibbu dhaloota tabdii labsii waaqayyoon omtuun ni buu utuu waaqayyoon qabnaa deebinee hin ijaaramnaa nuuf galaa boojuun badee hin gammadaa garaan keenya gaddee nuuf ammayyuu abdiin jira iji waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira harki waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira biyyi keenya hin eebbifamti oomasheen yaadatamti nurraa cabaa baarsi godaansa waaqayyoo seenaa keenya ulkaasa nuuf ammayyuu abdiin jira iji waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira harki waaqayyoo araaraaf furmaataaf nurra jira nutu waaqayyoon qabnaa deebinee hin ijaaramnaa nuuf galaa boojuun badee hin gammadaa garaan keenya gaddee hin argina waan gaarii hundumaa hin hir'annu sanni nuuf argeera hin argina waan gaarii hundumaa hin hir'annu sanni nuuf argeera Benne macallisa yoo ilmaan abba tokko walaatu qabeen walii guba lubbuu walii jeessuun eenyuyyuu hambaatu akaakuun abbootiif abbootilleen immoo haaloo nu dhaalchifteen hardhallee abaarsi kun nu jalan gallee yawwal nu nyaachifteen biyya bor nu nyaattu irraa waliin nyaannu tuun ejjannoo teenna warri jiddu deeme walte nu nakulleen jofte nu acheeru nu tawaaqa dhageena Kadik barate gosaan nu hire waqaadha qabeenu keessa jire maqaan Yesuus nurratti amame abbaan dukkana yaa waraaname kadik barate gosaan nu hire waqaadha qabeenu keessa jire maqaan Yesuus nurratti amame abbaan dukkana yaa waraaname olaantummaan tawangela olaantummaan tawangela olaantummaan tawangela olaantummaan tawangela olaantummaan marrabbisaan sababeeffate kadii gilmaan nama geeffate callimnee laallu jechirraa dubbanna muudamneen dhokannu ulfinnaan mul'anna wangeeli qabannee tun hin taatu jenna jabeen injifannuu waaqachu nuu kenna
jibba falijjecha danuu fi godhee ummat waliin da'ee kadiik dhuguu fedhe wal qabanne kana hafuuraan inaana anin dhugeeffadha wangeellee waraana olaantummaan ta'u wangeela olaantummaan 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 olaantummaan ta'u wangeela warra wareeggateetti karoorfate eebosaa qarate fardoo fi qabate fardi yaasa guura cufwalitti duula guyyaalleen dukkana maal barri akkana jedhee an sodaannaa hafuurri qulqulluun dhuganaa mul'ise dhugarraa hundaa'ee sagalee waaqayyoo hubannaan dubbise kun cufti mallattoo bara muummee ta'u ati irrifatini naan jennaan argadhee tasgabbii hafuura galati isaan badini waliin ijjeesina biyyeen galati hin qabdu seelaa namuun du'a tuuti haalannoon dhabdu namni haaloo duulee haqarduu hin ka'u nama dhiiga taanaan immoo sammuun fayyan ta'u akkam namni nagaan orofiitti fatee obrofii qodatu kaan nagaan baratee banee obbaafatu waan hin balleessiniin deegiinsa jiga lubbuun ilmaan namaa waaq duraa wal qixa billaar ka qabaniif kaaniin ijjeessanii lubbuun uuma qabdi akkam lubbuun waaqii bifufiitiin uume harka namaatiin baddi kadhaloota nyaatee afaanti haqate kun hafuurri du'a ibidda wangeelaa qabannee yakaane hin dhaabbatu nu dura mataan keetu biyyarraan namaata teetu guyyaan beektu borirruma kaata waraan lafaa jisa garuu wangeelaa koota hadugatan nutume Yesuusin goofta dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrongelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tu'a. biyyarraan namaata teetu guyyaan beektu borirruma kaata waraan lafaa jisa